ani gartee kuma dhibba galu ko jetti gartee namoonni hedduun gartee baay'ee gammadee jira nin beeka galatuma ulfaadha baay'ee sin jaalladha saniif inshallah gaafa tokko immoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورتفاس براون دخيسنا بكم جرت ثاني تنجين ربي سنبير هقولتو جاي سرّان وان باجي راجرا هنقدر متني بنتورا فيديو لا شرب أنا موني قرتي سوبر سبسكرايب قلتي ما يتاجس أتكفرتي سعيد يمن جراتو يمن وان نخس جرو دفنجرا تك إسا مو سميان قرتي يمن جرتي مو بيجخس جرتي إسا جمو مركنا فدان جراتو سميان بيجخس جرتي لو قاعد آخر بيجي تجرتو فيديو قرتي سين واي منا خمسين قرتي سني خبويا أفرمو درا kana gadhiisanii viidiyoo gartee ammaate jechuudha. Saniifuu Sumayyaan biyya keessatti deebitee jirti. Dhibbatti mirkaneeffadhaan jira kanas hordofaan jira. Sadoon ammoo waan namni ijoon naman dhaga'u tasaa malee ta naman dhaga'u jarjara ariifatee Yaman deemee jira jechuudha. Sumayyaan kun as jirti. Amma gaa Yamanittillee dhibbaa biraatiin rangaa jiran jechuudha. Namittiin gartee xonqaayin siirii gootusanii Sayyid gartee ajjeesuudhaan qaba. Sayyid ajjeesuudhaan qabaatee waan biraati shira addaa toofaa jirti. Ani maqama sanillee gartee yaamuun beeku warra gartee xonqaa gartee Yaman jiru sanii dhugumatti nama gartee rabbiin sudaanne ka gartee jireenya namaa balleessuudhaaf halkanii guyyaa hirriba dhabee gartee akkanumatti dirree bee deemu jechuudha. Kana ifaan ifatti gartee itti fiiganii mataa keessadhaanii lafa darbuudha malee wanni gartee jalaa gartee dhokotanii gartee fiigan hin jiru. Warri gartee ammaan tana Sayyidoo gartee jireenya isaanii akka gartee Sumayyaadhaan gartee waliin garree gartee abadan waliin garree goonaa walii arkanii jaanii gartee shiraafan kuni akkasuma gartee ayyuudhaa wajjinillee gartee akka dabahan godhetiin jira. Jaanii gartee dirree baay'inee jechi afaan guutanii dubbatan kana itti fiiganii mataa keessa dhawan jechuudha. Jinni gartee akkana tonkolii isaa yaachiftu kana shayxaana gartee akka tonkolii isaa yaachisu kana waan biratti isaan oofu kana keessaa baasu malee falli biraan jiru. Sadoon immoo dhibbatti gartee akka if eeggatu kana booda gartee diina qabaachuu xilaata qaba. Ka gartee jireenya isaan feene jireenya gartee maatii isaa akka wajjin jiraatan feene diinaan qaba jee dhibbatti ifitti himee wayis na godhanii jiran jee kana hubatee sheekha bira deemee akka gartee if yaalu akka gartee ifitti himee jechuudha. Tana maalee dhagee akka gartee inshallah rabbiin ganaa isa deebsu sheekha bira gartee akka deemnu ani hanga tokko itti himan jira jechuudha. Ijoollee gartee warra jirullee itti himan jira. Saayiboota isaa jechuudha. Abdiin ifiifuu tartiiba irra jiru numa deeme malee abdiillee gartee akkaatti waatti godhamee jiru dhibbatti beekamaadha. Beekamaadha jechuudha. Kun gartee ifa gala. Namni gartee mana gartee kireessee kaafamee jiru ka gartee wanni hundi guutamee jiru dhiisee alan galu. Namni gartee fayyaa qabu jechuudha. Abdiillee gartee akkasuma. Waanuma gartee akkana tana waanuma gartee amma warra Yaman gartee hangi tokko jechuudha. YouTube bira hangi tokko. Hirriba walii dhabee yookaan immoo hinaaf fadhaaftaa yookaan immoo gartee maaliif yookaan nan jaalatin dhaataa almuhim dubbiin gartee bakka irraa haate fagoodha. Yuutuubaroonni gartee Yaman hangi tokko sirriin jiran jechuudha. Ifiifuu gartee wal galaafataa jiran wal galaafata waliif hirriba dhabanii jechuudha. Kuni sirrii miti. Sodaa rabbiis dhabuu ta'a maal naan jedhanii gartee ilmi nama namaan jirurraa illee jantaa dhabuu ta'a jechuudha. Walumaa galatti Sayyidoo gartee ani hordofaan jira hangamatti nagaa rabbi gartee isaa tiisu. Maybe gartee inshallah amma gaa Sumayyaan gartee as jiraachuu sidhaa gartee mirkaneeffannee jiraachuu anis mirkaneeffadhee itti himan jira. Sumayyaan gartee as jirti khalas itti himan jira. Warruma gartee biyya Yaman jiru san warruma gartee achiisan gartee tokkollee gartee hin amaniniiti obboleessoo. Mee waan namni waan gartee as hinjisu dhagayeeti ifillee dhagaye kara biyyaas deebiiti tana booda caljii gattaa hin jeen. Ayyuun ammoo asii kun maraatee jirti jechuudha. Maraatee kun huccuu darbitee ayyuulleen fiigaa jirti jechuudha. Wanni kun gartee yoo kanatti itti fufutee isaafis gaagama guddaa jechuudha. Inshallah rabbi khairaa godhu. Sumayyaa ani sagalee dhibbata kan kaa'eef. Garuu numa laalti hinaaf hin deebisne jechuudha. Sayyidoon guyyaa Yaman irraas deebi'u hinaaf itti dhufe jechuudha. Ani maallaqa bira qaba jalqaba irratti. Maallaqa duraa 2,500 bira qaba. Osoo maallaqa san bira qabuuti ammallee maallaqa biraa mee fitinaan jee. Obboleessoo maallaqa haasbisir jiruun kan hin kanneeti. Kabiraa maaliin si kannaan jeen. Takkaa caljii as gattaa'e bakka nu gartee nuti taa'e sun jennu taa'eeti. Yoo gartee waan nyaatu dhabde yoo gartee rakkina dhibu waan gartee nuti sun jennu dhageessee dirqama maallaqa si feesu ta'e siif maallaqa siif hin kan harkuun qabu. Kan sin irraa fi immoo maallaqa gartee biyya biyyattiin zortu siin kan nuun jennu dabalata jechuudha. Akkasitti walitti deeffannee ka'ee deemee jechuudha yeroo dabre jechuudha. Taraa dabsalaa yeroo dhibba deemee jechuudha. Amma taraa ammas deebi'u taraa amma dhufe sana mee
maayikii kananaaf bitee fidee jechuudha. Birrii xiyyaan immoo qasaatiin ta'e rabbi abeeku. Sagaleen maayikii kanaa itti waraabamu baay'ee bareedaadha. Qulqulluu jechuudha. Kan hin durre waraaburra kanaaf baay'ee bareedaadha. Amma kana maallaqa xiyyaan naa bitee moo isum maallaqa xiyyaan naa bitee moo isaan kanuma isaatiin naa bitee naan galle gaa'ee. Maallaqa kana naan aboo kunoo kanaan si bitee hodhoo jeete kanarra kana jechuudha. Gaayis mee dhageeffadha. Sagalee waan kanallee cheek godhaati. Asmaanuu gartee sagalee duraan kanaan hin gartee isiniif waraabu ture. Kun immoo sagaleen isaa baqbaq jaa. Kan hin gartee matti waraaba jiru kun sagaleen isaa maashaallah qulqulluudha. Isinillee komentii barreessaadha. Gaafa gartee duraan jechuudha. Yeroo ammaa tana teekinooloojiin gartee guyyaarraa gartee meeshaa raabaaste jechuudha. Ani duraan gartee viidiyoo kanatti waraaba. Inni kun xaaxaa qabaachuu. Isa kana meebii gartee beekon deessanii isa kanaan duraan viidiyoo waraabu ture. Duraan gartee daandii gubbarra yeroo deemu jechuudha. Sagalee asitti hidhateeti asirraan jalaan kaayyattee bar xaaxaa qaba. Asiin harkifattee maal gootee cinqii isaatu dhiisurraa dhaga nyaataa waciinsaatu wacii baay'eedha. Jibbeetiin akkanumatti itti fayyadamuu dhiisee darbee as jala kaa'ee jechuudha. Sanboota kanmaan firaa waraabuu eegala jechuudha. Aarfoonaan bilbilaan. Kuni sagaleen isaa kuwaalitii illee ta'uu baatu manjuu. Amma Sa'idoon gaa yeroo hunda boo sagalee kanaan waraabini naan jee du'a kanaan waraabini kun sagalee balleessee ho'i sarkatti kunoo kanaan haasa'ii naan jeeti meeshaa guutuu qaba. Kanaan haasa'e naan jee kanaa bitee dhufee jechuudha. Kanaa bitee kan akkanne achumaan kara yaman ammas deebi'ee jira jechuudha. Kan akkanne deemee jechuudha. Walumaa galatti sagalee isa kanaallee jechuudha. Sagaleen isaa qulqulluu ta'u komentii barreessaadha. Arraan tana waan baay'eedha jira. Viidiyoo laayik share godhaa namoonni yaasu biraa subscribe godhaa maatii guys. Waan baay'eedha jira. Obboleettiin ta'e takka jechuudha. Yaasu subscribe kuma dhibba galtee jirta. Jetteetii giiftii naaf fidee jechuudha. Ani immoo subscribe kuma dhibba galeen jira alhamdulillah galatoomaadha hordoftoonni kiyya. Silaa sarpiraayisii guddaa gartee haflaa guddaa ni goona. Garuu ammoo qalbii tamiiniin garaa kamiiniin sarpiraayisii godha. Maaliifii saayifni kiyya Sa'idoon jechuudha. Haala gartee inni keessa jiru ni gartan. Achi fiinaa as fiinaa rakkina jirraa jechuudha. Osoo kun jiru akkamittiin gattaa'ee qalbii tamiiniin gartee keeka muree sarpiraayisii happii gartee waa gammachuu jechuudha. Gammachuu karaa garaa kamiiniin godha hin ta'u jechuudha. Silaa wajjin teenyee inni silaa jiraate tasgibbiidhaan silaa gartee waan hundi naga taate wajjin teenyeeti. Fataa zana jenne waaw jenne kuma dhibba subscribe kuma dhibba galee jira jenne wajjin goonaa jechuudha. Ammaan tanammoo akkamittiin godha ishee fiiguutiin jira. Kanaafuu naaf hin mijjanne garuu keessa kiyyaa yaa rabbi alhamdulillah jen jira. Keessa kiyyaa immoo isinillee gartee warra gartee subscribe gootanii gartee hordofaa jirtaniin galatoomaa ulfaadhaa. Ammallee inshallah adeemsa keenya gartee tufaa isinin jaa. Warroonni gartee baay'een gartee hedduu gammadanii beeka. Ani gartee kuma dhibba galuu kojetti gartee namoonni hedduun gartee baay'ee gammadee jira. Nin beeka galatoomaa ulfaadhaa baay'ee isin jaaladha. Saniif inshallah gaafa tokko immoo guyyaa gartee nuuf mijatee guyyaa gartee haalli gartee amma keessa jiru kun gartee nuuf tasgabbaa'ee gartee karaa gaarii nu qabate Sa'idoolleen gartee ilmaan sadii wal arke meebi gammachuudhaan gartee kan godhu hin deenya jechuudha. Sarpiraayisii gartee kuma dhibba galuu koyyaa jechuudha. Hangasitti immoo akkanumatti wajjin waan jiru wajjin taphachaa fataa zanaa jennaa jechuudha. Akkasitti obboleen teenya takka illeen shittoodha ta'a. Sarpiraayisiidha itti jettee kennaadha jettee shittoo na fiddee kan gartee kuma dhibbatti galteetti na fiddee galatoomii taankiyuu turee jiraa'u irraanfadhee garooni torbee lama kana ga'ee jira eegalee na fiddee isaa tokkollee ni jira inni kunis hin beekne garuu isa kana obbolee teenya ilaam tan gartee yeroo takka gartee viidiyoo nu wajjin hojjettu amaariffaan dalaydii sarpiraayis na goote jechuudha isinis wanta hin beekne garuu hangaan kuma kudhan galuu hin beekne naan qabsan beekaa jetti anis hin beekne ammaan tan immoo baneette jechuudha yuutuubara ijoolluma teenya yuutuubiis dhagartee as jala seefinkaa irra galaatii sabskiraayib godhaatii hordofaadha afaan amaariffaan dalaydii nu wajjin gartee waan jiru waanuma gartee Sa'idoofaa dalaydii saniifuu irra galaatii isiillee hordofaadha sabskiraayib godhaa gaayis waan ta'e immoo ni ilaalla gaayis maal akka ta'e hin beekne garuu
ulfaate garuu kun viidiyoo sidha viidiyoo isii wajjin dalanii jira gaafa gartee isin harkatti naaf kennitu viidiyoo wajjin dalanii jira. Waa miskiina bannaatu waa maalidha guys wow maal dhiiroo waa shittoodha guys shittoo wow shittoodha guys shittoodha shittoo bareeddu guys thank you Ilham YouTube isidha linkii as jala isin kaa'een jira irra galaatii subscribe godhaati hordofaadha namoonni tokko maal naan jedhani warra gartee Yemen irraa dhufu akkanaatti gartee kennaa irraan fudhatanii warri gartee Yemen dhufu gartee xonqaayidha wayi nama godhaanii maraattaa atillee gartee kiyyatee fiida saniifuu ishee gadhu mana keetillee hin galchini namoota hedduu keessan dhufe naan jechuudha ani never yeroo makaanoo jechuudha mana kiyya nama fidoon mana kiyya yeroo mataanu nama gartee murtaa malee nama kiyya fidu nama mana kiyya nama fidu never maaliif rabbi kana mee goru ifuma ina sanif amma ga namni gartee khana fidallen nama gartee obboleetenya nama gartee rabbi malee kana mee dunjiru guys akasi sanif alhamdulillah tabartee nama rabbitti irkatee sossoo garu ifeegachuun dirqama maaliif siiriin yookaan immoo gartee xonqaayin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miidhaa irraan geessee jirti jechuudha. Saniifuu siiriin badduudha. Rabbi nu atiisu ijji namallee badduudha. Hundaafuu tiisaan isaa arraan tana wanni jiru kana waa'ee gartee sadeetiin immoo inshallah ammallee waan haraa jira. Meebi gartee guyyaa hanga kana keessatti amma gaasumayyaan as jirti isaa as jiraachuu sidhaa biyya jiraachuu sidhaa mirkaneeffatee waan jiru jecha anis itti mee waan jiru jecha karaa biyya deemuun saafan qabu wanta wajji laala. Maybe baruu iftaan guyyaa hanga ta'e guyyaa kana keessa masa dhufeen jiraachuun saafan qabu. Namichi kii hojii jira bara. Maaliif isallee irra laaltu beekadhu. Garuu ilmoon abbaadhaan achittuu nu guddatti. Ilmoon gartee haadhaan achittuu nu guddatti bara. Nama gartee yaadutti yoo ta'e jechuudha. Saayidoo gartee woomaatu itti godhamee jira malee silaasoo dhugumaan gartee sammuun isaa gartee tasgabbii qabaatee nan ilmoodhaa jecha yookaan jaartidhaa akka ittiin fiigu. Maaliif tuqamee ni jira. Kuni waan ifa galee jechuudha. Waa'ee ayyuutti wal qabatee ayyuun duraan saayidoo gartee akka lubbutti jaalattu ani saayidoo hin dhabe gartee abadan hin jiraadhu jettu ammaan tana akka nama gartee intaloo jibbaa saayidoodhaa gartee itti afufanii yookaan immoo keessatti gartee biqilchanitti namitti ammaan tana khalas ani saayidoo akkuma fedhutti yeroo maan gartee waa'ee isa dubbadhu hin jirutti kuni maal garsiisa jechuudha. Waatti godhamee jiraadha bakka ifaan ifatti waatti godhamee jiraachuu. Ayyuun finfinnee dhuftee akka gartee wajjin haasofnu akka gartee wajjinis waan jiru gartee wajjin marannu bilbilee fin ture kottuun jenne jechuudha umarratti maaliif obboleetiyya ani gartee sitti wani aarin jiru akkuma gartee ati sirrootuufin akkuma gartee goggorfamtuufin blocks godhee yookaan immoo sikkee hin dhufin jeeni gartee hin dhufin siin jee gartee sirraa siloolee malee gartee hammeenyi bira qabadheeti miti tasgabbaayiti adabadhuu taa'ee kan kanarraa fi immoo kottuun jenne. Kale midhaan gadda kottuun jenne. Garuu ammaan tana hunduma keenyaa gartee nurraa abdii murteensaa hin dhufna jechuudha. Maazira wajjin gartee karaa baadiyyaadhaa deemuudhaaf deeman hangattee dheen gadda ishee hunda goluuf jechuudha. Silaadama jiraatanii nu dhuftita. Intalo tana sadeedoon silaa bira gattaa'ee akka jaarsitti jechuudha. Wajjin taphatee wajjin uffataa zanaa jee waan barsiisuullee barsiisee karaarra kaa'ee akkanatti isarraa abdii murattu. Amma isin kalas abdii dhumaarraa murattee jirti jechuudha. Kuni dongora saayidoolee ta'a. Ija namaatis ta'a yookaan immoo akkuma jedhame gartee ayyuudhatti gartee akka gartee kennaatti gartee waatti kannanii akka wal jibbisiisan godhan ta'a. Maaliif intaloo Yemen jirtu sani ayyuun akka gartee saayidoon jibbitu kennaadhaatti gartee waa itti kanneen jira waa itti ergeen jira itti dubbattee turte jechuudha. Gaafa saayidoon gartee boorsaa shaanxaa wayii uffata guutuu Yemen irraa gartee ergame ani fudhatiin gartee ayyuu dhageessa jechuudha. Maaliif shaanxaa sangaa saayidumaatu gartee ayyuu dhageessan anjee meebii gartee saayidoo gartee shawwadanii achi keessa gartee kaayanii saayidoon kiyya gartee khalas kiyyajee gartee karaa biyyaa erguu danda'a jechuudha. Namni tokko gartee hoggaasiif qophaa'e karaa
shira gartee inni siif xaxu hin agartu. Eegum gartee keessa buutee jettee agartaa jechuudha. Wayi edaa keessa bu'een jedhattee agartaa jechuudha. Ameerikaa laala. Addunyaan amma yeroo ammaa tana akkasiin itti jirtu laala. Asumaan si khoflaatuma gartee aanan si obaastee asumaan gartee kiwsi gooti. Qaxaara jechuudha. Amma ilma namaallee gartee karaa sanarra jira. Tooftaa Ameerikaa tana baratee namnis jaartiin akkatti jaarsa boogitu kan hunda namni tooftaa biraa uummata jira jechuudha. Shamarran gartee akkatti dhiira mo'atan tooftaa biraa uummata jira. Dhiirtiinis akkasuma tooftaa biraa uummata jira. Yeroo qaxaraa yeroo hama keessa jira jechuudha guys. Rabbiin haa teessu. Daafuu haasaa kan hundaa'u gartee warra Yemen jiru yuutuubaroota Yemen gartee haa gartee siiriidhaan xunqaadhaan gartee jireenya namaa balleessu kanaafin kan hunda haasawee dhifama yoon gartee waa daddarbadhe waa lalaqadhe rabbi nuuf haa araaramu. Ammas ni dhufa rabbi haa fidu ani ammallee gartee gaafa dhufe sossobee gartee yookaan immoo gartee hanga gartee gandaatti wajjin deemee hanga adaama wajjin deemee maatii isaallee gartee wajjin qabnee sossobnee sheekha bira geessuu ni yaallaa jechuudha. Inshaallah. Kan sanarraaf immoo yoo gartee kanumatti ammas didee gartee ani fayyaan qabajee kadeemu ta'e sirra hin jiru jechuudha. Rakkisaadha jechuudha. Naannootti illee ulfaataadha. Rakkisaadha jechuudha. Waan jiru kana inshaallah rabbi khairaa godhu du'aa godhaadha. Waan jiru kana waan jiru immoo hordofeessan biraan hin gaana ganaaf tura viidiyoo laayik share godhaa namoonni gartee asuu biraa subscribe godhatee maayitaadha. Adeemsa keenya gartee dhufa waan qabatamaa jiru isin biraan hin gaachuu guys inshaallah. Nagaanaaf tura. Assalamu alaikum.